السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا نرسل أنا قبضت تيجستقبل. دعاء مسيح وياهو تونكبات شطرة. والله أمان دقيه نتي أمان دقيه. دلقا أكم فيسبوك على لسندا ولا فيسبوك وانت واتسابين كافتو. كران كنا تشينين. والله. كانت تيجي ديما أولجو كندو. تينغتا. مغينا سينيرون. خارا منادفو دلقا لتشيسون دنيا. بلي سقي أنا أخمد يوم كبجتين وجين دفنه والقلة خيسة بسوفاني سجولين زايبام دي دفني هل كان قوتو اسبتال بله قرا هل كان خيسة تورا سبي خنا فرمو قبض جاني ندفن nama kanan beenif abdeeshu namni beenin jiru youtubera oromoon qabdu beekama keessa jabaa oromoo keessa nama tokko jechuudha adduudha namni beenin jiru ni gara video sin deebisa yeroo kana rifadhe jechuun maali jennaan surgery godhamuu qaba sidoosuu qabnaan anjaan ammaan tana rifadhe takka surgery godhadheen beekuun dhoosadheen beeku yeroo kanaan maaltu maal ta'ee jee amma rifadhe okay jee anillee waa takka godhuu hin dandeenye farrame sambooda kara ganamatti kutaa itti nama baqaqsanii nama yaalan nanakani oksijiina nakayani waan dila takka harkana hidhanii miilana hidhanii nagaggabsan bas anif kuban qabsan boodarra yeroon na tuttuqanii na haasan yeroon dammaquu ilaalin anjaaniitiin kana eegartanii mi kanaa fi bikka sadii jira tokko asiin jira firratti erkee jechuu bikka kana sadan na dhoosaniiti foon kana foon tirfii jaansan na keessaa baasan waan akka nama dhukkubu ture amma yeroo sanitti an marfees waan do'aana kananiif kuban qabu hin dhagoosi maal jechuu barbaadeeti osoo amrii rabbii duutilleen dhuftee waan maaganaati nuti ilmi namaa keessattuu nuti ijoolleen oromoo waan xiqqoo haganaa kana jenneeti ciisa walii dhabne as gubbaa wal arrabsine nuti hiriyaa abbaa keenyaa kabajuu dinne gosa namaa walii kabajuu dinne amantii namaa walii kabajuu dadhabne as gubbaa afaan fokkotaa wal arrabsaa oolle iccitii walii baasaa oollaa jechuu kanii fi boru namni bareedaan namni irra si hojii taphataa oole kun eessa akka jiru anamma akka mana siree kanarra oolee halkan bulee namni na beeku hin jiru isi warri miidiyaa na quban qabdan tarii guyyaa sadii yooniin po'aa poostii godhuu baaddee abdeen eessabbate maaliif jireettanii nama baatii takka faa booda naa barreessitan jechuudha haganuma namni osoo ni fidu illee waanuma haganaati saniifuu baleeyyan waan kana yaadachaa silaa achumaan kutallee amma yeroon ijaban addoon amma silaa duniyaa irratti farku baaddee qabrii keessatti ni farkaa jechuudha du'aa fi wanni sun takka garaagarummaan qabu nama gaggabee isa sanis rafeetuma jarri na kaase takka garaa obboleessa du'aati so takkuma akkasinis hin jechuu barbaada please wal jibbu haa dhiisnu wallahi waan xiqqoo tanaa jecha arrabaa fi waan nammaa gammaa jee kana fakkeenya haa isiniif ta'u jeetiin viidiyoon kun waraabe akkanatti akkana agartanis hin feene dirqama garuu na agartanii jirtanii ergaa kiyya kana walii dabarsaadha fakkeenyi isin haa ta'u wanni amma jee kun guutuun waan dhugaati boru eessa akka jirtu namni babbareedaan meeqaatu nu biraa kutu jira eessa akka jirru hin beeknu waan ta'eef walaa habajnu walaa jaalannu akka duunullee yaadachaa haa deemnu assalaamu alaikum warahmatullah alhamdulillah ani sarjarii efan seenee kuno nagayaan qaba fayyeetiin jira so xiqqoo boodaniin baha hospitaala kanaa isii guyyuma muraasan as ciisa ramanaatiin galaa rabbi jee san qofaa miti takkaan isinin jaa ruuma tana keessa nama lama wajjin nu honnani wallahi namichi na achi jiru kun waan isin ajaa'ibu amata afuriif waa nyaateen beeku coggaarraa isaa garaa keessaa fuudhaniiti waan nyaatu sanirraan qofleetuma gammadee jiraata waan isin ajaa'ibu ummata adii biyya tanaati rabbiin akka nafaa hunda qaba coggaarraa garaa keessaa fuudhanii haakimne kan itti jiraatu jiru allahu alam amata afur waan nyaatu hindaaku coggaarraa isaa fuudhamee jira wallahi warri fayyaa qabdan alhamdulillah jaada
dhukkubsataatu beeka yeroon qaalomina ishiitii fi fayyaan maal akka taate. Salaamu alaykum warahmatullah. Nagaan tura ulfaadha galatooma. Waliif dabarsaa. Agartan kana ka obboleessa keenya Abdii Shoo baga Rabbii si baasee baga Rabbii si fayyisee achinillee akkuma gadhiisanii hafulleen hin jira. Kilaasiin hafan nan ciisuuti. So ammaan tana kun gara kilaasii sarjarii bakka itti na godhan hin deemu jira. Kanatti na qabaniiti. Gara sarjarii haa nu oofan jechuudha. Kanaaf Abdii Shoo baga Rabbii si dhaqqabee baga Rabbii si fayyisee ammallee nama guutumaan guutuutti fayyee gara maatii gara mana keetti nama Rabbii si haa deebisu siin jenna. Ganuma kunoo akkuma Abdiin Shoo waa hedduu kaasee jira waa hedduu ni ibsee jira. Namoonni miidiyaa kana gubbarraa wal nyaachaa ooltan maayikiroo sakandii takkaaf gaarantii yookaan immoo wabii hin qabne jechuudha. Addunyaa kana turuuf sakandii takkaaf 1 minute is more sakandii takkaaf wabii hin qabdu jechuudha gaarantii. So hanganaaf namni kun akkasii akkaleen akkas ta'e akkaleen gamanaan bahee garas ta'e jedhee namoonni miidiyaa kanarraa wal nyaachaa ooltanii fi wal arrabsaa ooltan hanganumaaf jechuudha. Hanguma fakkeenyaaf amma guyyaa tokko kan sakandii takka keessatti dhabamullee yookaan immoo waa hedduu ta'uu dandeenyuuf arraba kanaan waa hedduu iyyaa oolle jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya Abdii Shoo waan gaarii waan bahee sanu kaasee baga Rabbii si dhaqqabee baga Rabbii si laaffisee jechuu ni barbaanna. Obboleessi keenya kanaa olis Rabbii balaa Rabbiin yeroo nama fidu eessa akka jirru maal akka jiruu fi akka nu of laalluuf balaa ta'ee dhibees nuuf fida. Kanaaf obboleessi keenya baga Rabbii si dhaqqabee siin jenna. Galatoomaa namoonni viidiyoo kana ilaaltanillee sheer laayik gochuudhaan ammallee akka mucaan keenya Abdii Shoon gara fayyaa guutuu isaatti deebi'u akka Rabbiin kadhataniif isin gaafadhaa. Galatoomaa.